Paarlamaan Itoophiyaa labsii lammiileen alaa manni jireenyaa isaan horachuu danda'an tokko akkan caale dirqu raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii kana guyyaa har'a raggaasise. Labsii baatii caamsaa darbe paarlamaatti dhiyaate ture har'a yeroo ragga'u maqaa labsii kanaa dabalatee jijjiiramoonni muraasni irratti taasifameera. Labsiin duraa mana jireenyaan dabalata lammiileen alaa qabeenyaan sochoone kaan karaatti horachuu danda'an qabateera. Labsii kana keessatti jechi qabeenya dhaabbataa jedhu guutummaan guutuutti keessaa baafameera. Jalqaba caamsaa 2025 manni maree ministeerota Itoophiyaa wixinee seera lammiileen biyya alaa qabeenyaan sochoone yookaan dhaabbata biyyattii keessatti horachuu ayyamuu irratti mari'atee akka raggaasisuuf mana maree bakka bu'oota uummataatti dabarseera. Manni maree ministeerotaa seerri kun investimentii alaa irratti hawwachuuf misooma manneen gatii isaan madaalawaa ta'e babal'isuuf fedhii fi dhiyeessii gabaa keessa jiru madaalawaa gochuuf akkasumas carraawwan hojii uumuuf gargaara jedhe. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed bitootessa 2025 keessa wayita abbootii qabeenyaa gibira gurguddaa kaffala magaalaa Finfinneetti walitti qabanii haasaa taasisanitti seera lammiileen biyya alaa akka qabeenya horatan ayyamuu baasuuf jirra jedhan. Itti dabaluunis seektara daldala jumlaa fi qinxaaboo lammiilee alaa irraa ta'an dhorkee Itoophiyaa qofaaf banaa ta'ee danqaa gocha seera jiru fooyyessuudhaaf mootummaan isaanii hojjechaa jiraachuu dubbatanii. Dinagdeen cufamaa ture amma garuu suuta banaa gochaa deemna kanaaf isinis akka of qopheessitan barbaanna jedhan muummeen ministeera Abiy. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaas oolmaasaa kibxata kaleessaa wixinee labsii kana koreen dhaabbii dhimmoota magaalaa bu'uura misoomaa fi geejjiba akka ilaalu qajeelcheera.